Hashama harka fuune ilmaan Oromoo qaqqaalee fi gaggaarii akkam nagaa keessanii nageenyi koo kan jaalaaf kabajaa bakka jirtan isin dhaqqabu. Egaan har'a dhimma kaffiyaaluun of ajjeesuuf xiqqootti lubbuu isaa baraarame irratti dubbanna. Kaffiyaaluun eenyu kan jedhu yoo eegalle gaarii na fakkaata. Ilmi namaa hojii ciccimaa fedhe yoo hojjeteeyyuu yookaan gaarummaa fedhe yoo qabaateeyyuu mana isaa keessa rakkoon adda addaa mudachuu mala. Rakkoo maatii ta'uu mala, rakkoo dhuunfaa ta'uu mala, rakkoo hiriyaa yookaan abbaa haadhaa ta'uu mala. Kanarraa kan ka'e mudannooleen hedduu isaa mudataa jechuudha. Achumaan waa'ee kiyyaan kan wal qabatuun waan tokko tokko irraa isinii kaasuu barbaada. Kaffiyaaluun maal ta'e? Kaffiyaaluu nama jabaa amantii isaa keessattuu haala ajaa'ibsiisan barsiisuu fi namoota akka Ustaaz Raayyaa Abbaa Macaatee jennaan dandeenya. Oromummaa irratti nama ummata kaabaa kana waccisiisaa ooluun digirii qabu jechuu hin danda'ama. Nama jabaa dhugumaan Oromoo fi warra amantii jaalatudha. Egaan Kaffiyaaluun akkuma nama kamiitittuuyyuu dhaammatee du'uuf ture. Dhaamsi isaa akkuma argitan sa'aatii Itoophiyaa sa'a 2 irratti lubbuu kiyya akkan obbaafadhu isinii naabee kaa'ee keessaayyuu tamsaasa kallattii irrattiin lubbuu kiyya obbaafadha jedhee kana gochuudhaaf of duuban deebinee itti deemee jechuudha. Lubbuu isaa garuu hanga danda'ame yaalii cimaa taasisame lubbuu isaa akka hin baaneef qofa baraaramee jira. Kana jechuun amma boodallee of hin baasuu miti. Ammas wanti inni irratti deemamaa jiru lubbuu isaa kan baasudha. Kana qofa osoo hin taane Oromoon gowwaa akka ta'e nutti hime dhugaadha. Gowwummaa akka qabnu hin beekna. Haacaaluu bira akka deemu dubbate. Amma maaltu sadarkaa kana isa geesse? Icitiin jiru maalidha kan jedhu hanga qulqulleeffannerraa gaggabaabaa fi akkasumas barnoota waan namaa ta'u jireenya namaa keessatti maaltu akka gufuu namatti ta'u waa tokko tokko walii dhaabna. Keessaayyuu dhimmi bultii dhimma lubbuu balleessuu fi lubbuu ofii balleessuuti jechuudha. Amma dura Taajii Shurrubbeerraa arginee jirra. Obboleessa keenya Kaffaaloo osoo dhabne har'a boo'icha cimaa keessa jirra. Alhamdulillah garuu inni hin duune ammas hin boonnu waan walii dhaabnu qabna malee. Kaffiyaaluun rakkoo maatii isaa keessaa qabaa jedhame. Rakkoo maatii isaa keessaa qabu haadha manaa bareedduu isin hundi beektan waliin osoo jiru rakkoo uumamerraa tarkaanfii kana ofirratti fudhachuudhaaf murteesse. Jara keenya laala. Bultiin hangama qolfaattu. Namni as bahee waa'ee bultii namaatirraa afaaniif hudduu banuu malee bultiin hangama akka namatti ulfaattu asirraa laaluun hin danda'amu. Rakkoon bultii mana namaa keessa jiraachuun malti. Kaleessa fakkeenyaaf amma gaafa narraa baatanii waccanii afaan bantan san rakkoon anaafisii jidduu jiru maal akka ta'e namni tokko hin hubanne iyyuu malee loluu malee namni kunillee rakkoo isaa namni hin hubanne kaleessa muudii itti qabataa turan. Yaakii ta'e maalii ta'e osoo har'a du'e boo'ichaan lafa balleessan Taajii Shurrubbee gaafa jaartii isaa ajjeesu maal jedhee ajjeese dhaammatee waan hunda himateeti. Namni keenya callisee waa'ee namaa keessa galee baxabbaxee wacuu malee rakkinni jiru maalidha jedhee hubatu. Har'a nama goota tokko sababa dubartii yookaan bultii mana keessaa dhabnee oollee jechuudha. Osoo inni har'a du'e boo'ichi keessan dachee guutee jira. Yaadni keessan dubartiin akkanaa maalii akkanaa yaada kennatuuf qofa kan jarjaru namni keenya. Lubbuu isaa baraaruu irratti namni tattaaffii godhe muraasa. Ammallee lubbuun isaa mootu namichi abdiin kutan. Lubbuu isaa baraaruudhaaf abdii tokkoon kutan ammas yaada isaa hin jijjiirre. Namoonni bira ta'anii tiriit gochaa jiran. Bultii keessaa rakkoo baay'eetu jira jechuudha. Har'a Kaffaaluun lubbuu isaa ooluu laaltan malee akka du'etti sabbaruu danda'uu qabdan. Namni dhugaa rabbi siimaa eenyummaan lubbuu ofiitti irratti baasuu miti. Haadha manaa isaatiin adda ba'uudhaaf rakkoon hamtuu yoo hin jiraanne hin godhuu jechuudha. Rakkoon hamtuun jidduu jara lamaan yoo hin jiraanne jaartiidhaanuu adda hin ba'u. Rakkoon garuu yoo hammaate jedhe namni adda ba'uu qofa osoo hin taane sadarkaa hangana ga'u of ajjeesuu isii ajjeesuutu irratti deemaa jechuudha. Jara keenya waa'ee bultii kanarratti hin qoosina. Dubbiin jabaadha. Dubbiin yookaan wal balleessutu dhufa yookaan ofii of balleessutu dhufa. Dhugaa rabbii ani Kaffiyaaluun baay'ee garaana nyaate nama qabsaa nama dhimma kanaatiin lubbuu ofii baasaa osoo hin taane diinarraa eeguudhaan Oromoon maltu sadarkaa kana ga'ee jechuudha. Bultiin hangamaa galfaatu nutti agarsiisa jechuudha. Dhugaa rabbii gadda onneerraa dhagaye. Ani akka waan hin du'etti onneen na cabxe dhugaa rabbiitti. Wallaahi wabillaa osoo miidiyaan kun hin jiraanne du'ee jira jechuudha osoo nama tokkotti hin dhaamatin. Ulaa ofitti cufatee of ajjeesuudhaaf shugguxiidhaan laala. Of fannisuu of darbuu miti. Shugguxii ofii qopheeffate shugguxii ofitti dha'uuf laayivii tamsaasa osoo jiru uummanni achi garaagaraa waan godhu godhee
ulaa itti cabsee seenee lubbuu isaa baraaree jechuudha. Lubbuu isaa baraaranii jiran. Garuu akka waan du'eetti ilaalaa isin. Yaa dubartii teenya, yaa shamara keenya, bultii teetirratti dhiibbaan godhe. Bultiin qoosaa miti. Ittiin hin taphatin. Har'a namni bakkeessitti fakkeessuun mala. Rakkoon guddaan bultii jidduu jiru yeroo heddumaa inni nama bakkeedhaa si seena. Nama bakkeedhaa si seena. Bakkeedhaa si seenuun gorsaan si seenanii akka ati bultii tee diiduuf waan adda addaa si godhanii kijiba nama hin jirre kana si keessa facaasanii summii adda addaa akka ati wal jibbituuf waan adda addaa si keessa godhanii yoo kan akka argitee inni sirraa fagaatuuf jettee jaarsa osoo manaa qabdu alatti gara biraa bahuu dandeessa. Waan baay'ee jira. Yaa jarana bultii keessatti hin qoosinaa. Bultiin dhimma lubbuuti. Dhugaa rabbiin isinii maan waa'ee kiyya haasaasitti fakkaachuun mala. Fakkeenyota warra darbeetirraa fudhadhaa. Taajuma shurrubbee qofti gahaa ture. Taajuun kabajamaa nama Oromoo biratti jaalala qabu nama kabajaa guddaa qabudha. Bultiin isa rakkistee jennaani tarkaanfii san fudhatee ofillee isillee lubbuu dabarsee ofillee akka waan lubbuun hin jirretti har'a hidhaa keessatti ilma ofitti rashamee jechuudha. Kuni fakkeenya guddaadha. Warri miidiyaa kanarra keessattuu TikTok ganda maraattuu kana jechuudha. Callisanii waa'ee namaa keessa seenanii yaada ofii itti fakkaate qofa odeessuu malee bultii keessatti yoo tasgabbiin jiraate fi hin jiraanne akkamitti namni waliin jiraata wanni jedhamu tokkollee hin jiru. Akkamitti akkana goote, akkamitti akkas goote, akkamitti maalii jette jedhanii hunduu yaada mataa ofii odeessuu malee namnummaan keessaa bultiin akkanaaf itti tasgabbii barbaada jedhee haasa'u tokkollee hin jiru jechuudha. Qoya beebi viidiyoo isaarra. Sini galee? Kanaaf waa'ee namaa keessa galurraa of qusadhaa. Namoonni dhimma maatii keessa seentan dhimma maatii irraa of qusadhaa. Deemta badhu firiyyaa go. Gamaaf gamana gortanii jaarsaaf jaartii walitti hin hammeessinaa. Jaarsaaf jaartiin akka xalaataa caalaatti yoo walitti hammaate wal barbaada. Yoo walitti laafellee wajji jiraataa jechuudha. Fakkeenya isinii ta'aa deemuu danda'uu qaba. Meeqaatama osoo hin beekamne kan wal ajjeesaa oolu. Meeqaatama osoo hin beekamne kan wal burisaa oolu. Kan wal waraanaa oolu. Warri beekamtii hin qabnetu as hin baane malee bar namni guyyuurraa wal fixaa jira. Rakkoon wal fixuu kana kan fidu immoo rakkoo nama alaa seenuti malee jaarsaaf jaartiin lafaa kaatee waliin loltu. Hiyyummaa wal sillochisiiftu rakkoon adda addaa wal sillochisiiftu. Kan wal sillochisiisu maa inni nama alaatii jechuudha. Kanaaf kan fe'aloo rabbiin eeguu eegumsa guddaa isa barbaachisaa. Oromoon bakka jirtanii jabaa keessaniif birmadhaa eegumsa godhaa fi tiriit godhaa nama saayikoo isaa sammuu isaatti deebisu argitee saayikoolojistii isa barbaachisaa. Oromoon callisuu hin qabdan. Gizee inni boo'ee qofa jettanii dachii samii balleessuu hin qabdan. Yeroo iyyanii miti. Osoo lubbuudhaan jiru yeroo iyyitaniifidha kan gaarummaa isaatii fi hojii isaatiin isa boonsitan jechuudha. Nama kana sabni kun baay'ee barbaada. Sodaa tokko malee onnee guutuudhaan saba kana tajaajilaa jira. Fakkeenya isin hime anus akka Ustaaz Raayyaa jaaladhutti isa jaaladha. Saba kanaaf hojjeta amantii ofiitiif hojjetaa jechuudha. Nama amanamaa nama kabajamaadha. Kanaaf Oromoon rakkoo isa jiru yoo danda'een furaa yoo hin danda'amnellee immoo tiriit isa godhee akkaataa inni itti qalbii ofiitti deebi'u akkaataa inni itti jireenya ofiitti deebi'u fooyyessuu fi danda'uu qabanii jechuudha. Argite dubbii gamaa gamana miidiyaa ilaalina miidiyaan akkasuma miidiyaan waan itti fakkaate qofa afarsa sittu balleesse amma maal jedhan miidiyaa kanatti dubartii bareedduu fuudhuun kana bade maalii jechuun mee ilaalaa jiran mee rabbuma sodaadhaa laala waan isaan haasa'an dubartiin bareedduun akkanuma lubbuu namaa balleessiti dhiira namarratti ilaalti maalii jetti dubartii maqaa balleessanii barra mee jara rabbi sodaadhaa laala mee namni warri miidiyaa kun akka mataa hin qabne asumarraa hubadhaa waa'ee lubbuun baraaramuu isaa dhiisanii dubartii bareedduun rakkoo akkanaa fiddi dhiirattee natti akkana gooti maalii jedhan yoo dubartii wanna itti immoo dhiirri keenya akkana ta'e akkas ta'e yaada duubatti harkifataa qofa qabatee deema namni kenna warri miidiyaa hawaasaa fayyadamu kun miidiyaan hawaasaa kun uummata balleessee jira. Kanaaf sa'a kanatti isin balleessee isa balleessee osoo hin ta'in akkaataa inni itti tiriit ta'u kun dhimma lubbuuti waan ta'eef dhimma bultiitiyyuu miti kun lubbuudha. Namni kun yoo jiraate isa miti aniin gowwaan kun yoo jiraate isin fayyada malee yoon du'e isiniin godhu. Akkasitti yaaduu danda'uu qabdanii miidiyaa irratti holola hin taane nafarsinaa rabbiin kan fe'aloo kenna hambifatee jira.
rakkoo maatii keessa jiru uummanni fi Oromoo yoo danda'e furaa fi yoo dadhabe mootu karaa itti deemamutti deemamaaf jechuudha. Hundi keessan amaanaa isinii hima. Warri har'a haasoftan kun bor mana keessan seenuu danda'a. Rakkoon kun osoo hin beekne bultiin jabaadha. Kanuma isinii dhaama. Wassalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaatti ulfaadhaa galatooma.